Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota gosa adda addaa YouTube kanarratti akkuma hojjetaa ture har'a immoo barnoota afaan Oromoo fakkiilee ilaalanii jechoota akkaataatti dubbisuu danda'an kan waliin ilaallu ta'a. Namoota fakkii wajjin yookiin immoo akkaataa isheen maqaan bineensotaa yookiin maqaan biqiloota ittiin barraa'anii dubbisuu shaakaluu nu taasisu keessaa tokkodha jechuudha. Kanaaf mata duree keenya keessatti gaafa ilaallu fakkiilee ilaalii jechoota dubbisii jedha. Egaa Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina. Jalqaba irratti fakkii kanaatiin namni hedduun akkasumatti ilaalee beekuu ni danda'a. Maaliif fakkii kana ilaalleetu waan ta'eef jechoonni ishee maal jetti? Arba jetti. Arba jetti. Kana jechuun akkaataa itti barreeffamni ishee illee kunooti arba. Qubee xixiqqaatii kan barraa'ee jiru immoo kun lamaan isaatiin barreesse arba kan jedhu kunoo arba jechuun bineensa kana jechuudha. Arba kan jettu haala kanaatiin barroota jechuudha. Inni lammaffaa irratti jiru buna. Namoonni hedduunis ni beekna. Fakkii ishee ilaallee himuu hin dandeenya. Haa ta'uyyuu malee gaafa barrootu illee haala kanaatiin barroota jechuudha kunooti. Ba'aa xiqqaanaa fi ba'aa kan diimaa inni fayyadame ba'aa ishee fayyadameetudha jechuudha. Nuti immoo guddaa ishee fayyadamne buna jedhu kunooti jechuudha. Buna jechuun haala kanaatiin fakkii ishee ilaallee maal gochuu dandeenya jechuudha. Jechoota addaan baasuu yookiin dubbisuuf shaakaluuf nu gargaara jechuudha. Inni biraanii ciqileedha. Ciqilee kan jedhu harka keenya jechuudha. Ciqilee kunooti. Ciqilee yoo jennu kan harka keenya gidduutti yookiin immoo buusaa harka keenyaan qabatee jiru ciqilee jennaan jechuudha. Kunooti agarsiifamee jira. Ciqilee yookiin ciqilfachuu isa jennu sanarra jechuudha. Kanaaf ciqilee gaafa jennus jalqabni qubee guddaatiin yoo barroote kunooti jechuudha. Ciqilee jennee akkanatti barreessina. Kan qodaa keessatti yookiin meeshaa keessatti argamu kun immoo dammadha jechuudha. Damma jennee akkaataa kanatti maal gochuu dandeenya jechuudha. Fakkiidhaan ilaallee jechoota isaa dubbisuu. Fakkii mara jalqabu kun ciqileedha. Kun immoo damma. Fakkii ishee wajjin maal gochuu dandeenya jechuudha. Barreeffama ishee wajjin waliin shaakaluuf nu gargaara jechuudha. Ciqilee yookiin harka keenya yookiin bakka buusaan harka keenyatti diriiruu fi dacha'uu bakka itti buusaan isaa sun lamaan isaa keessatti ciqilee keenya jennaani jechuudha. Damma kan jennu immoo kunooti nyaata mi'aawaa ta'e yookiin mukaa kanniisni dammeessitu damma jennee haala kanaatiin barreeffama ishee barreessuunis akkanaatiin barreessinee shaakaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf fakkii ilaallee waa tokko shaakaluu yookiin immoo dubbisuudhaaf yookiin daa'imman barsiisuuf illee haala salphaatti fakkii wajjiniin deemuudhaaf illee nu mijataa jechuudha. Inni kan biraanii jechoota irra deddeebi'uun barreesseera. Jecha tokko yookiin immoo himni tokko erga nuuf kenname irra deddeebinee shaakallee baruudhaaf kan fayyadudha jechuudha. Irra deddeebinee shaakaluudhaaf fakkeenyaaf jalqaba irratti yookiin xiyyaa harkaan barraa'ee jiru kuni arba jetti. Arba ishee jetteettu kana maal goona jechuudha. Irra deddeebineetu barreessuu ishee shaakallaa jechuudha. Kun asii arbadha. Asittillee arbadha. Asittillee arbadha. Asittillee maalidha? Arbadha jechuudha. Jalqaba kanarratti immoo lammaffaa keenya kanarratti maal godhee jira? Buna jetti jechuudha. Buna gaafa jettu kitaaba yookiin maala qophaa'e kanarratti haadhaan jalqabaa. Haa ta'uyyuu malee garuu jalqabni keenya yeroo hundumaa qubee gurguddaan jalqabuu qaba. Kanaaf nuti immoo gidduu galeera waan ta'eef tokko inni gaafa jalqabu kanaa jedhamu buna jettee jechuudha. Shuma kana fidnee addanattis buna. Fuulduratti illee akkasuma dabarree maal jenna jechuudha. Buna jennaa jechuudha. Sadan ishee keessatti illee. Akkanaatiin maal ta'e kan jechuma ishee jalqabaa kanarra deddeebineetu barreessine jechuudha. Ishee jalqabaatiin irra deddeebinee gaafa barreessinu haala kanaatiin shaakaluu dandeenya jechuudha. Qubee jalqabaa gurguddaan godhee waan ta'eef beekaadha. Akkattiin fayyadamuudhaaf yookiin immoo nama bii jalqabaa kana beekuuf isa rakkisu. Asitti immoo ciqileedha. Ciqilee. Asitti maal godha? Isuma sana deebisnee irra deebineetu shaakallaa jechuudha. Ciqilee. Illee. Qubee meeqan barrooteetti? Qubee ja'an barroote jechuudha. Ciqilee kan jennu.
duubaa yookiin immoo gara harka mirgaatiin e'een keenya lama gaafa taatu dheerachuu sagalee qabdu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin barreessa. Damma kan jedhu immoo ni jabaata. Sagalee jabaa qabaachuusaa asumaan shaakalla jechuudha damma. Sababni ittiin jabaatu immoo dubbifamaan keenya walitti aanee maal ta'ee jira? Lama ta'ee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf jabaata. Sagalee jabaataa qabaachuusaa illee akka ittiin beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf irra gaafa deddeebinee barreessinu immoo tokkoffaa bu'een isaanii eessatti jabaata, eessatti laafa, eessatti dheerata, eessatti gabaabbataa isa jedhu addaan baasuullee kan nu fayyadu haala kanaatiin shaakala gochuu hin dandeenya jechuudha. Tokko tokkoon isaanii kun. As keessatti egaa yeroo jalqabaadhaa fi mata duree keenya keessatti yeroo hundumaa jalqabni qubee ittiin kaatu isheen kun qubee guddaa ta'uu qabdi ture yeroo akka dogoggoramee mallattoo kalarii yookiin immoo halluudha kan inni adda baase. Kanaaf qubee guddaadhaan kanaafan immoo qubee guddaa fayyadamee jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko ishee dubbisuudhaaf yookiin immoo shaakaluutiin baruun ni danda'ama jechuudha. Gaafa afaan baratan yookiin immoo afaan shaakalan illee haala salphaa ta'een maal gochuudhaaf nama fayyada jechuudha. Shaakaluudhaaf yookiin beekuudhaaf kan inni nama gargaarudha jechuudha. Inni kun immoo taansee kan jiru qubeewwan gurguddaa faa gaa haa kan jirudha. Warreen immoo qubee gurguddaa keenyadha. Sarara yookiin immoo kallattii qixa tokko wal fakkaataa nuu kenname keessatti galchinee barreessuudhaan kan nuti shaakalu kun eedha, faa, gaa, haadha jechuudha. Qubee jalqabaa qubeewwan gurguddaa faa, gaa, haa bocaan gaafa hojjennu immoo kunooti. Sarara sana keessa galchinee bocaa jirra jechuudha. Tokko kunooti tokko asii gadi sarara dhaabbataa, sarara dalgee, sarara dalgee, sarara dalgee sadii fayyadamneetu sarara ofiin uumne jechuudha. Gamaa deebisnee uumaa deemuudhaaf illee kanaaf nu fayyada jechuudha. Tokko tokkoon isaanii gaafa keessa deebinee ilaallu kun tokko, lama, sadii, afur jechuudha. Kunillee akkasuma asitti, asitti fi asitti bocnee jirra jechuudha. Tokko tokko isaanii gaafa gidduu gidduu isaaniitti bocnee bocnee jechuudha. Sababni isaa immoo bocii yookiin immoo warreen inni bocee nu laata waan ta'eef jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko isaanii maal goone jechuudha. Gaafa bocnu qubee akkasii nuu laatte jechuudha. Kun boca qubee wal fakkeessuuti jechuudha. Itti aansee kan jiru faadha jechuudha. Qubee faa gaafa bocnu immoo sararoota sadii duwwaa fayyadamna. Sarara dalgee gadee tokkoo fi sarara dalgee tokkodha jechuudha. Kun asii gadi tokko, lama, sadiidha. Kanaaf haala kanaatiin kan nuti maal gochuu dandeenyu kan nuti bocuu dandeenyu yookiin uumuu ni dandeenyu jechuudha. Isheenis tokko kunooti asirratti yeroo kaanu tokko asii gadi dhufti, tokko dalga kana, tokko gidduu kana jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko uumaa deemuu dandeenya jechuudha. Tokko gadi, tokko dalga, tokko dalga jechuudha. Gaafa bocnu akkaataa kanatti bocnee shaakalatti gochaa deemuu dandeenya jechuudha. Tokko tokko ishee haala kanaan maal goone bocnee agarsiisuu dandeenya jechuudha. Inni addarratti karaa sarara dalgee, sarara gadee tokkoo fi sarara dalgee lamaan bocne asirratti. Asirratti sarara dalgee sadii keenya jechuudha. Sadii fayyadamne asirratti. Ishee jalqaba irratti garuu meeqa fayyadamna? Tokko fayyadamne jechuudha. Kuni ishee jalqabaa kana jechuudha. Inni kun immoo haa keenyadha jechuudha. Haala kanaatti tokko tokko isaanii maal gochuu dandeenyu? Shaakaluu dandeenya jechuudha. Inni aanee jiru gaa fi haa bocuudha jechuudha. Haa fi gaafa bocuunis haala kanaatiin tokko tokko isaanii maal goona? Deemsisnee bocuu dandeenya jechuudha. Isaanis kunooti sarara golboo. Sarara golbootiin kan isaan bocaman isaan kun immoo sarara golboo fayyadamneetu gaa fi haa fayyadamna jechuudha. Tokko tokko isaanii warreen ammaa irratti kunooti jechuudha. Tokko sarara golboodha. Tokko lammaffaan sarara gara harka bitaatti dalgee ta'e lammaffaadha jechuudha. Kanaaf gaafa fayyadamnu haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Ibsuu dandeenyaani jechuudha. Kanaaf kana gaafa fayyadamnu kunooti asii kaasna jechuudha. Asii kaasnee dhufnee asii hin geenye amma asii sararra jechuudha. Kuni maal ta'e jechuudha? Gaa nuuf laate jechuudha. Tokko tokkoon isaanii hundi isaanii gaafa sararree geessinu kanallee akkasumatti tokko, lama, sarara golboo yookiin geengoo waan taane
Keessi ishee gidduu ishee banaa taatedha. Kun gaa guddaa godhaa jira jechuudha. Kun lafa kanaatiin maal bocne gaa bocnee jira jechuudha. Gaa keenya gaa bakka irratti barreessinus kun ishee kana yookiin immoo gaa xiqqaa kan ittiin taatu gaa keenya ittiin bocna jechuudha. Kanaaf asii gadi sararreetu gaa ittiin uumuu dandeenya yookiin immoo tolchuu ni dandeenya jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Haala ittiin boca gaa keenyaati jechuudha. Boca gaa kan ta'u haala kanaatiin bocuu dandeenya yookiin immoo gaa kana dhaabbataallee gochuu dandeenya ishee kana. Daayirektii kennine akkaataa kamitti akkaataa kanatti jechuudha. Haala kanaatiin maal gochuu dandeenya? Bocuu ni dandeenya jechuudha. Sarara haala kanaa fakkaattuun gaa bocnaan jechuudha. Kanaaf gaa jechuun haala kanaatiin tokko tokko ishee maal goona? Bocuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aansee jiru haadha. Haan immoo sarara dhaabbataa lamaaf sarara dalgee tokkodha tokko. Inni tokko lama sadaffaan ishee dalgee kana jechuudha. Kanaaf ishee maal goona? Tokko asirraa gadi kaana jechuudha. Tokko lama gidduu ishee maal goona? Sararra jechuudha. Tokko yookaan dalga lammaffaa kun tokko lammaffaa kunis akkasuma gubbaarraa asii gadi dalga asii gadi gubbaarraa asii gadi dalga nun haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Qubeewwan bocnee shaakaluu yookiin immoo barreessuuf nu fayyada jechuudha. Yoo isinitti tole yoo ibsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.